السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونما نامني قرين دوكات حاجة تدور بنقدون. جوهر ميديو مخيسا قرانو أنا في كم خيان. أكن ندورة تاسرب ما تفيده. خنافو علم بياتي علم سبتكو أدون تين علم بياتناتي رب عمري سيادة ريسونجا. تلمبدات سابني خوني لا تشوتو أبليين. أبصم بيتنا نما إيجا تملي جوار كينيا هندومني. أبصو خيسا ونجرو نما والجالا نجو جنا مسا تدورا نكا والجبن. ثامو سبحان الله مان جدو جرت. والجالا نانو تسوكو جنان أكا تكون تهين وررد دلو جوجيرا. خانا في الرار قدرني. ملي أردا وندي سومالين أورمو رابر بادو هنجرتو. لغمرا بيسارتي. أورمو دي سومالين راوان بربادو هنجرو. sababii tokkotu jira gaaf tokko manguddoon lama yookaan ulamaa lama gandi isaanii wallole Soomalee jirraa bara isaan lachuu imaamaa walitti araartine guyyuma lama booda wali kaanamas aboo isin ulamaa miti maal taatan wali araartine ammas waluma deebi'an Sheekh Umar beekuun ooluma sanadillee ni beekaa booda kam jee jaarsa tokkotu aboo faala dha'ulleen haraami beekuun ni laallaa jedhu bijara kana هوغا خيني نما إسان انتهيني كانتيس دقالة مدربي كانتيس دربي خود غنما كنتي ولبه أرومو في سومالين وراني تيغو تنجرو وجي أنا مخينا وجي خورا بكتكا وابتن ماني أرومو دوامنان سومالي دولي ملي اينيو إلال ماني سومالي دربمنانيس أرومو داملي نمبراتي هلال واني خوني nama tokkummaa biyya tanaa jibbuu dalagamu dhugumatti nuhi nulleen gabbuune ilaal aan ummata as jiru kanaan dhuga miidiyaa Jawaar mana cufnee mana kaliilitti warra silaa afaan sablatu firraa baafnee caqasuu turre halkan wanni caqafnuuf waan ati jettu keessa dawaan jirti dawaa san yaa rabbi ifatti baasiif caqasuu turre dhufte dawaan san ummanni si jaalata siifi ummata wal jibbisuudhaaf ammoo qabsoon ni jirti eenyu kogon ni beekama kana waan ta'eef miidiyaan kun asii banamuun hulaa takka banamee kajuun qaban ka ummata kana waliif fidu waliin lagannu qeeroonis warra jijjiirama kana isa goota guddaa qabu ijoolleen Soomaaliis akkasuma nuti akka manguddootti ummata kana walid dhiheessuudhaaf dirqama fudhanne jennee akka manguddoo gurguraatti nu jaralachuuti jennee jaralachuu nuhi waliif finna jennee laalle garuu ammoo hajara keenya kana tokkon tahintu jibbanna uumu jira lakkuma wal jibbinuuni jiraata kana bakkaa buqqaasuudhaaf saba biraatiifis caayaa taanee baasuudhaaf gatteenya yaadu barbaachifti baga nagaan fuula keenya dura dhuftee har'a gorsa kana kennite dubbiin heddummeessu garuu fuulduraaf wajji jirra haga miidiyaan kun jirutti wajji jirra nullee yaada qabnu ni kennina bulchiinsaanis wal mari'anna nama ummata kana waliin dha'u insha Allahu ta'ala soomana kana keessa rabbi saaxil baasa ni gartanis kanaafuu amma nuti tokko wal jaalannaa jechuurra eenyu jaalalateenya tana tuqu jiraa ما حاجة نوعا ورانا كيسات تكون ما يعني ريبان ليتو قطعني يا برباد قطعني مالف درجة فجأة كيس جرو درجين ورا بيلا وفراشنا خدنا كانوا يمن إنسان جالتي منو ما يموف أمبل ليت أنا بكيلو الرد مو إيه سوجندي بكما من ده كي يتشارك irraagu gannaan saamaman kana waan ta'eef jecha miidiyaan kunis akka keessummaatti odoontiin akka duuja lafee biyya tanaatti dalaguu qabaa nulleen halkaniis taatu guyyaas taatu yaadani kennina tokkummaan ummata kanaa haa cimtu ummanni Somaalee miskiina ummanni Oromoo daran hay gaafa eenyu fisaanas ture
Abdulaziz Finnan didde manguddoo aboo maa diddan Katigraay dhufee kun hutba jira lakkii kanan feenu fisaatu haqa akkamiin jeeni Abdulaziz diddanii fisaa fudhatan jee yoo rabbiin godan nu qabe eenyu deebisaa tana kennaan jee akkasuma dhaabbata Abdulaziz jechuun gabricha rabbii guddaati fisaa jechuun ani kaasaan beeku Abdulaziz akkas jaansun dirreetti salaannu isaa kenne kaduraan dadhabne aboo akkasiimi kanaafuu nuti arras sadarkaa irra jiru gargaarsaa soommin qabna ummanni Soomaaliif ummanni Oromoo obboleeyyani namni adda baasu immoo ni jira ka adda baasu kun lachuutii miti qeeroonis gatteessee haalaaltu dargaggeessuma gattaa'ee haalaalu harka nama biraatiin dhagaan darbamu jira manni qalaw jennaan ammoo kana waan ta'eef jecha sabaaf sablammoota biraatiif fidaa ta'uu qabna kajuun qaba irra dalayna atillee baga waliin wala garre dur dukkana silaaluu turre ifatti suma garra ammallee taanaan sabni kun sibboo jira malee himannaami nagaadha biddilli kun ni alaaluu jira booya jira boochi immoo imimmaan irraa haquudha joohar irraa boocha moo ka joohar fakkaatu as dachaana walitti kana waan ta'eef jecha haalaan manguddoota keenya isin galatoonfannaa rakkinni Somaalee ka Oromooti rakkinni Oromoo ka Somaaleeti wanni takka miskiinni guddaan xiqqa jibba jala ma warra waa kadhatu kana guddaan silaa'um naqabu xiqqa deema ijoollee asii yaa kana ari'aa bar ifi fudhatu jira miskiina guddaa xiqqaa jibbu kan taane gatteenyee rabbiin keenya nu jaalataa jijjiirama kana deeggaraa bulchiinsi dira raawwatiis harka tokko ta'ee ummata kana akka tokkotti hoogganuu qaba kajuun qaba maaliif biyya takka yoo wal lolte gosti hoggaa walii araarama duudaan hin dhaga'u walii araarama akkamitti itti himan jennaan harka wal qabatanii keessa yoo bahan duudaan guyyaa san dhagaa namni dhagaa ta'e makiinaa takkaa yaa walga'ii takka waliin godha waan isin balleessan isin himna tan nuti balleessan nutti himtan ganda Soomaalee ati dhaqi ganda Oromoo kaanaa dhaqu maalumaaf wal qoqqobdan kajuun qaba arraawu silaas taa'uu qaba bulchiinsi asuma taa'uu qaba Jawaar cinaa kanaafuu si jaalanna Jawaar jaalalti gaa rabbii kenna namni kennu wanni si jaalannuuf maallaqa nu nirtu surrii teetirraa waa nu qoodda surriin tee fayyaan dhabin nuti hoggaa Ameerikaa deemte dhiiroo rabbi nu deebisaa fayyannaa beekta maaliif ummanni kun isin abdataa jijjiiramni kunis waan namatti meeqaati rabbi nagaan karaa silaa feenu nu haa qabu wilii Somaalee fi Oromoo wallole rabbi nun dhageessin waliin dun maaliif tokko waraanni nu jidduun bulu dhagaa qalaw juuqan ammoo isaa darbanii walumaan hubachuu qabna hagasiin jaa galatoom abbaa fi ilmaan baga wal bira dhuftan faamta naga yaa rabbi isin haa godhu warra gartee rahmanni rabbii jala deemu rabbi isin haa godhu kanatti aansee obbo Johaar Mohammed duratti dukkana dhaggeeffachuu turre saanaa shammoo jahanarraa cabsaniin seha arrammoo asitti ifa wajjiniin gatteenyee wajjaasoo haalaaniin gammada haalaan gammachuun na dhaggeeffamti si haasa'uudhaaf muka jala shirjannanaa fi saahibni kiyya tokko aboo ita waan akkanaatiin harke jennee waan akkanaa dhageenya jennee arraba garabbiin fidee fuula keenya dura si kaaye Soomali jechuun Oromo jechuun Soomali jechuu Isa jechuun Oromo jechuu Isarra guddaan inumaa reer galaan reer huul wardiig Oromoodha jirre kun joftinuu tanaafu rabbi umrii si haa kennu arraata kheyrii si haa dubbisu arraata araaraa si haa godhu tanaafu wanniniin itti aansumma akkuma reefu obboleessi kiyya tokko dubbatetti afaan Soomaliitiin reefu ko obboleessi kiyya dubbatetti qeyroo Oromoo duratti Ameerikaa teesseeti asi ajajjaaje
Dhaba roga tiete ni dhaba tanje cufa khara ni cufanje lagadda magaalaa ni lagatanje akkasumatti malee shittoo si haa godhu aminji tanaafu qeeroon ilmaan keeti qeeroo si uume si dhale ilmaan keeti qeeroo Soomaliitiis waliin qabadhu odoo waliin deebine qeeroo Oromootiis waliin qabadhu qeeroo lama wal bira gatteessis xilaatummaan nu idduu hin jirtu nuti eeysuma adeera habooda adaadaadha rahimummaa waliin qabna rahimummaa haala waa takka xilaatummaa walitti hin qabnu qeeroo lama waliin qabadhu bulchiinsa raayis waliin qabadhu manguddoo raayis sheekootiin raayis waliin qabadhu kophatti gorsa jabaa kenniif dura qeeroo gorsi gura qeeroo wali fidi qeeroo ansi ulamaa wali fidi ulamaanis warra biyyaan dhaabbatu ulamaa wal nyaattuu miti walii nyaattu rabbi isaan haa godhu ulamaa wal nyaattuu miti ta hogga gattee masgiidaa gabbaata duuda wali galtuu miti ta fuula wali garagaltu rabbi haa godhu manguddoo wali yaaddu manguddoo wal jaalattu manguddoo jaalala umtu rabbi nu haa godhu anumarraa eegadi tanaafuu ilma khiyyo boleessa khiyyo wanni isiniin ju ilmaanuma khiyya isini bakka tana qeeroo lama wali qabadhu dura qeeroo lamaan haasees si haa laaffisu bishaan gadoo gayyaa rabbi si haa godhu wali qabi qeeroo lamaanii qeeroo wajjiniin haasoye qeeroo booda ulamaa imaama masgiidaa manguddoo miti manguddoo qabdi imaama qabdi sheekootti qabdi wali qabi isaaniis maal jawarri keenya duratti warra kamalee walloli aboo khilla iddu kalla jawarra kana aboo khilla iddu kalime indo gongore maal jatan tanaafu rabbi wal jalasi hayas lammi lachu wal jalasi hayas lammi lachu rabbi tokko si haa godhu warra nagayaan soomana kana fuudhu rabbi nu haa godhu warra nagayaan soomana kana qeebale rabbi nu haa godhu khaan baddaa dhaqee khaan gammoojii dhaqee wal keessa nyaannee baharoo bitannee sambuusaa fi gurgurannu rabbi nu haa godhu subhaana rabbika ammaa yasifuuna wasalaam amaan ooltanii baga nagaa rabbii wajjin teessise obboleessa keenya yoo ilma keenya Jawaar Mohammed xiinxalaa siyaasaa OMN guddaa keenya baga rabbiin wajjin nu teessise isinillee Kadir Jawaar Ibrahimii fi Abdullah Ahmadiis walumaanuuhu baga rabbiin waliin nu fide guyyaa irraa kan waan takkaan dhaammachuu fedhaan an dhaammannoodhaan haayoon isin bira kaa'uu barbaada sadeen keessan bira wii jechu yoon sobees Oromoo waan kana sobaanaan jiru wajjitaa wajjirra as gubbaa dhaabbadhee maal isinii fakkaata tokko Oromoon biyya biraan qabu bakki itti dhalate kana afaan inni itti dhalatees kana bakka itti dhalate hin deemne araddaa isaa gubbataa wajjira har wadaloonni kiyya kun tokko haadan kun nee beeka harrootuma gandaa dhufee haata jirsiisu jira maaliif yoo jenne nuti har'a dirree tanarratti wan nuti ila hangarraan tanaa teenyee haasa'uudhaaf ilaaluudhaaf tola ooluudhaaf kana jiru namni yoo dhugaa walitti hime dachiin tun hin baddu dilli namaa ka lubbuun bahaa jirtu kun lubbuun hin baatu nam tokkolleen dhugaa namni hime hin jiru dhugaan dirree dhawaa tana keessa jirtu maal jetti Oromoon biyya daanyaan goolloo askarri jilbaan lafa yaa'aa jetti maaliif haan kaaseeti maal deebisa waan belleessee goda deebi'a hadha oomu anumaa jeje mataan dirree dawaan haalli dirree dawaa namittiin akka jee namicha biyya ariheeti warri kiyya fayyaa yoo qabaatanis yoo fayyaan qabaannes sin dhiisuu deemii jee warra alaatiif waa qalanii isa ariifatee deemu namni dhalaa kun aqilaa beeyte isa agre maal taate boleessoo jennaani rakkoo takkaan na qabate naasii furaa naa himii akkanaa jeetti hime haadduu ni qabdaa namni dura haadduu qaba haadduudhaan rifeensa cinta korraa haaddeeti cinta kodhisteef
maaliin jaa achi deebitaa warri keenya fayyaa qabanii gooftaa silaa fayyaa qabaataniin rifeensa adda addaa ni dhumanii silaa dhumaniin rifeensa dhiifadhaa dirree dawaan tana keessa jirti rakkoon ammoo tun ni dabarti tanaafu anta kaniin ajaa'iba ammoo dubbiin irraa dhagayeerraa manguddoon teenya babbareedduun tun hayyoonni keenya babbareedaan kun kan rakkoo dirree dawaa beekan cinqiisii abbaa waa godhu osoo beekanu yoo kan isaan akkanumarra dabranii arra jawaarin eegan taate waaqayyoo fi kaanii miti isaanuma ajaa'ibaa isaan qabdi dubbiin tun tanaafu akka jee meeboo namicha du'aayii sii goona jaanii guyyuutuma loonii fi sa'a irraa fixanii sa'a takkaafeef arra kan finaaqa biyyaa faatee jeen if qabdee bifa faateen mancaasaa qaratee tumlaa dura taa'ee warra nyaatu saniin ol dabarsee arra ammeef waa takka rabbi godhin jeeyinaa nu baasi jaa jeenje maaliif jennaani ooyirutti loonii fi naamnoo dhiisee dhufeemi namni jala kaayaan jiru yoo jaartiin dhuftees kun abbaan garaaf deeme jettiini eeysaa gadhiisa fincaaniifis deemuun hin jiru jeen akkami duubaan yaa rabbi irra nu baasii ammeef hin kadhadhitana akkasii manni booyee kadhate manguddoo teenya qeeroo ofirraa achi kaayaa isinuma najaa rabbi isin haa baasu isinuma kana warra tole isin haa godhu osoo isin jirtanii osoo bareedaan kun jirtu rakkoo biyya dirree dawaa hiikuu dadhabdanii jawaariin eebuun rabbiin isinuma ajaa'ibaa isinuma kana isinumaan fi hoogganni if xalilchaati biyya nagaya irra deebisa nam tokko kan sababsan nu hin jiru dhugaan gabbuunee hojii tana hojjechuu dhaba keenyaa kana nu godhe kaan hogguu gale fuula gamas garagala kaan gamna gara dubbiitu nu dhumtii manguddoo teenya gurguraan oromoon isa manguddoo itti gaafatama qabdan dhugaan gabbu'aati imaamanni sheekonni hundi dhugaan dalagaa dhugaan dubbii tana hiika manni biitik humna qawweetiin dhaabbattee jirti malee nagayaanii miti dhugaa rabbii murannoo kadiiroo ani ajaa'ib kantiibaa aree dhufe kanaas akka jabaatti tarkaanfachuu jiran garuu dhugaan nuti keessa gadi hin dalayni Joharis boru yoo deeme yoo keessin torba gara galtan taate wallahi bititu nagayin arkattu takka taanee dhugaan qeeroo fi jara kana achi dhiisnee gabbuunee ilaa ganda deynee dubbii tanaa fayyisnuun jaa kan irratti yaada keeniin fitaa galatooma. Duraan dursee aktiivistii keenya abbaa qeerroo Oromoo Jawaar Mohammed baga rabbi wal nu agarsiiseen jaa maqaan kiyya caalami callaa qafiiraatiin hanga ammaa waan babbareedaadha dhaga'u jirra. Sa'aan hin jirtu jechaatii jirra kan dabarees yeroo dhuftu OPDO takkaa'uu warra sirna dabareessan oofaa tureen gareen takka walisii qabamtee rakkoo dirree dhawaadhaa ifaaf ifatti adda siin baane arraas akka akkas nu duraan taane paanaaliin tokko qophaa'ee araarri waan ja'amu Oromoo fi Somaaleen lola tokkoon qaban qafiira irratti waliin naggadachaa jirra walirraa bitaa jirra walii ergaa jirra lolli tokko hin jiru wanni jiru sirna dabare keessa warri amma gizeen fuulduratti seerku waan takkaa yaadadhe booda qabsoon kara magaalaatti galteetti waan xiinxalte qabdi wanni san hattoonni magaalaa tanarratti jechuudha qarshii wahii hannaa fi mana Oromootiis mana Somaaleetiis hangubaa ture hattoota achi ergame san Oromoo fi Somaaleen lola tokko hin qaban waan kana nama as bahee sirriitti jechuudha gaafa nuti manguddoo jaarru maqaa biraatiin nuti ban gaafa nuti manguddoo jaarru hojjedhaa hin hojjetan haa inni hojjannaa karaa gadhiisaa hin dandeessan ati dhimma biraa qabdaadha. Maali onni kun anammallee onni nin jechuu barbaadu haasoo dheereessuun barbaadu gurbaa si cinaa taa'u Khadiir Jawaar kana dhiiga keenyaan as geenye ammas akka inni kaabinee isaan jaaranne godhachaa jiran akka inni waan kana Soodiyaappaa fi dhaaba ODP jaamu lachuutu walitti dhufanii akka inni waan takka hin daleene godhamaa jiran dhugaan isin hima warreen waan kana godhu jiru qaama mootummaa warra jijjiirama kana hin barbaanne. Kan lammadaa poolisiin magaalaa tana
poolisiin magaalaa tanaa dhalaan lama wali bunaan qawwee samitti dhoyti. Ilmaan Geetaachoo jechuudha. Geetaachoo nurraa kaaftee jirtaa galatoomii Jawaar Mohammed. Ammas hunda haaseen fixuu gama keessaatiinis wanni haasofnu ni jirti immoo ifaa fi ifatti monguddoos ta isaanii taatu qaban ta isaanii taatu warri sabboonoonni as bahanii waan takka dalaguu hin danda'an jara Somaalee keessaas akkasumatti haada qaban haada kana walumaan cirraan siinjaa ni ciramte ammas ni ciramte yeroo gabaabdutti. Kanaafuu ani si duratti wanni nin dhaamuuf Khadiir Jawaaris kantiibaan keenya haaraan iflaalee gabbu'ee dubbisee jara kana waliif fiduu danda'uudha qabaa. Kubbaan ta darbamte ta biraati. Kubbaa Somaaleetii fi Oromootii miti. Abbootiin qabeenyaa keenyaas yeroo rakkoon takka uumamte walii bilbiluu qofaa osoo hin taane jara Somaalee waliin naggadachaa jiranii maaliif usan? Maaliif usuun barbaachise? Manguddoon maaliif usti? Kanaafuu wanni kun waan laafaa hattoota qofa harka hidhaanii dhuuta kammoo bakka hattoonni duraa dhaqan geessuu qofa wanni dirree dhawaa rakkoo dirree dhawaa hiikuu danda'u jeetiin sitti hima obbo Jawaar galatooma. Baleessa keenya Jawaar Mohammed kan makiinaa biyya Itoophiyaa makiinaa uummata Oromoo taba'aa hamtuun dhaabbatte ta lafa keessa gasseenti ta dhiibamteen sossoone fagoo taa'ee sossoosee qeeroodhaa wajjin wasaka tortora namni itti jiraachuu hin taane akka namni itti jiraatuuf biyya kana mijeesse galanni isaa jannata haa ta'u jechuu barbaada. Obboleessi keenya jijjiirama deeyfa dadhabbii jaallansaa wajjin rakkoo guddoo keessa as dabree asiin ga'ee harkaa laaqamuudhaaf warri keessaa dhaabbatee jiru ni jira. Makiinaa san fuudhee obboleeyyan keenya ka biyya keessaa sabboontotatti nuuhannee jira. Sabboontonni makiinaa akkana oofne warri qushura keessa dhaabbatee duraanuu qushura keessa biyya gadhiibuu barbaadu sabboontota dura dhaabbachaa jira. Akkuma asii Khadiir dura dhaabbatan oliis lammaaf abiyyiis ta'uu hunda dura dhaabbachaa jiran. Kana beeynee ofirraa dhiibne gaariidha. Reefu jijjigarraa jechuudha. Jijjigarraa rakkinni adda addaa hoggaa ta'u qaamni adda addaa buqqee dirredhaa seene. Dirredhaan afaan jara warra kaabaa takka haasa'u turte. Galgala yoo yaatan bakka hoteelaa bakka jajjabaa afaan numaatu warra kaabaa takka haasa'a. Jarri sun as taa'ee wanni inni dalagu jiru daldala nuu dalagu jiru daldala dubbii daldala dhiigaa san nu hojjechaa jiran jechuudha. Gabaabdumatti gaafa gama jirtu Jawaar akki jetti waan jabaa takka jetti jarri amma qabsoo Oromoo dura dhaabbatee Oromoo miidhaa jiru kun qabsoo Oromootii fi qabsoo biyyuma tanaatiif gufuudha. Gaarri qabsoo uummata kanaa dura dhaabbatu ni hafe amma muddii jabeeffachuu qabna. Muddii yeroon itti jabeeffannu yeroon itti jabeessinu amma na fakkaata maaliif gaara sanii waliin baanee jira. Dirree warratti propaganda ajendaa adda addaa dalagamaa ture. Ajendaa adda addaa akkuma dhagaadhaan Oromoo fi Somaalee waliin buusan Amaaraaf Oromoo nama bulchitu lakkoofsa Somaalee isin fituu deemanii haa Oromoo duraa bahaadhaa warra jiru jira jechuudha. Oromoo Somaaleen isin fituu deemte warra waliin nama buusu jira. Amma hoggaa jijjiiramni namni hoyyaan namni kun itti laffee namni kun akka uummanni kun jechuudha itti laffee mucaa tokkicha kana sibiratti harkachuu dandeenye jira. Haa ta'u garuu dhugti rakkoodhaa rakkoo kanutti ta'u jiru namni jijjiiramuu baatus rakkoo hin qabu. Haala amma jijjiiramee wajjin dalaguudha dadhabnee rakkoon teenya. Haala jijjiirama amma keessa waan bareedaadha. Uummanni Somaalee obboleeyyan keenya uummanni Oromootii fi Somaaleen rakkoo dilasii qabaataniitii miti. Qaama qeeroo fi qarree jennu kun qaama laafaadha. Kasal gaaf takka rakkannee malkaa yabditti hoggaa rakkannee
gurbaa tokko nurraa fuudhanii eessa ergan poolis xaabiyaan uu ka'uti poolis xaabiyaan qabdi duraa eeggachuu qabaa ilaa gaditti jechuun barbaada galatooma. Namni nama waliin lolchiisee wal fattaalee wal ajjeesiisee gumaa namaa sanyaatu ni jira. Ammoo Somaalee miti kanya jecha takkaatu jira amma nuti jidduu daangaan hin jiru. Oromoo fi Somaalee wal cinaa taa'u jira. Obboleen keenya namu wanni takka. Assalaamu alaikum. Maaliif deebistan? Oromoonis afaan keetii miti. Somaaleenis afaan keetii miti. Maaliif deebistan? Islaama waan taataniif egaa. So namni islaama ta'e المسلم أخو المسلم ولا يظلمه ولا يخذله جاء الشريعة نجا نبيتا وبليسي فون وبليسا نياتو وليس نيامتو يوم كان جلاته يوم كان أرارسوته سومالي في أورومو ولا بيجا يوم كان روبلي تهي تماميدو في أورومو تميجا أبان فداتو وانت خنجيو كوا Obboleessi keenya asitti argamuu qabas dhugaadha. Kantiibaan keenya Mahdiin dhufeeti hayyama gooneetiif keessummaa jira. Dalagaa wal gargaaraa waan deemuu qabnuufi malee asirratti argamuu dhabameetii miti. Tan akka nu hubattan barbaadeeti. Wanni isin kaayitan akkuma walii galattu yaa warri harka isin dhorkine ofii isin gaafanna. Namuu dubbachuu ni fedha. Rahmata Rabbiitii waliin anis abbaan keeroo odoo as taa'u nuti wanni dubbannu hin jiru. Wanni inni deebisaa kan nu laallee akkuma walii galattu hiraanninis achi akka hin deemne. Maal seetan amma dubbiin amma deemtu tuni uummanni Oromoo Somaalee kun waliin gabroomeemi amma 50 ol gabrummaa tan walumaan jala taa'eeti dirre afaan bakka biraatii asuma eegalte. Walumaan cabe gabrummaa ifannaanis waliin ka'e waliin qabsaa'uu barate jechuudha. Amma immoo waliin bilisoome. Bilisummaan jiraachuu barachuu jira jechuudha. Laaftuun seenaa. Laaftuun seenaa. Amma 50 nu fudhate waliin qabsaa'uu eegaluudhaaf. Amma bilisoomneemi laaftuutti waliin jiraachuu barannan jiina. Amma bilisummaan dhufte namni diriirfata jechuudha. Hoggaa diriirfate warri barcaa irratti hoggaa xiqqoo afaan kaa'atte miila diriirfata waliin buutu. Ganama haraaraa wal nama lolchiisa. Saafoota mirkaana. Kanaafuu anam bakka rakkoo guddootti laalu ni baranna waliin jireenya baranna. Dur namaatu nu jidduu taate qabee waan takka immoo kijibnu. Alaa dhufee namni walitti sinnaqu hin jiru. Iyyaaluma gamalachuut Oromoo keessaas sheenis ni kijibdan malee ni geegan. Oromoon hattuu fi Somaaleerraa yoo qabatte poolisa yoo kennite Somaaleen iyyaala fi qabdee poolisa yoo kennite nageenii ni dhufa. Tanaa jira rakkoo guddoomi rakkoon tana si warri manguddootiis tana sirriitti itti yaaduu qabdan. Iyyaalli Somaaleen taane Oromoon ta'u inuman taane tana ta dirre dawaa keessaa xiqqoo akkanaa tana waliin mari'attaniis ni furtan. Ta isin dabarte immoo warri bulchiinsaa warri security likkii galcha anjala warri mootummaa jiran sossobu ni sossobu. Somaaleef Oromoo wal loluu itti hin dhiifnu jechuudha. Nama hawaasa lamaan kana waliin naqu zabxiyyaa buufnaa bakka hin dhiifnu jechuudha. Kasirraawu manguddoon sirreeffadha. Kasirraawu maaliif hawaasni lamaan kun dhugatti waan guddoo irra wal loluun qabu. Galiin magaalaa tanaa harki 80 maqaa federaalaatiin saamamuu ture. Gibirri isin kafaltan harki 20 qofaatu asirra jira. Qabsoon silaa irra ta'uu qabu. Magaalaan akkamii guddatti? Magaalaan tun magaalaa diinagdee Itoophiyaa turte. Giddugala daldalaa turte. Har'a garuu hiyyummaa babal'ate. Hiyyummaatu nama waliin naqa. Hiyyummaa keessaa akkamii baanaa laalamuudha qaba. Wanni hubatamuu qabu.
Oromiyaanis akka guddattu hariiroon diinagdee guddaan Oromiyaan qabdu Soomalee wajjin. Gabayaa Soomaleetiin alatti qonni Oromiyaadhaa bu'aan qabu. Leffachuu qabnu ibidda xixiqqaa dhaamsuu osoo hin taane Dirree Dhawaaf Jabuuti, Dirree Dhawaaf Jijjiga, Hararii fi Jijjiga akkami walii hiina. Moqdishootti akkami bal'ifanna. Hargeysaan akkami walii hiinaadha. Uummanni Somaalee kun bishaan bal'aa rabbi kenneef qurxummii dilaa keessa jira. Nu asitti qurxummii dharraadhaaf dhumne. Qurxummii isaanii Veetnaamiif baasee biyya biraatti gurgura. Abaarsaa bar kun. Midhaan keenya osoo jiru bikka biraatti bitatan jechuu isaan. Kanaaf wanni guddaan nuti godhuu qabnu. Yeroo hunda hiraar himachuu miti. Akkamitti hawaasa kana daran walitti cimsinee walii hiinaadha. Oromoonis beekadha. Asii gaafa tarii rabbihu nu ifate. Jara kanaan nu bira dhaabate. Jara Soomalee kana. Manni keenya gaafa nuti gaafa Dirree Dhawaa irraa ari'amne Hargeysa ture. Kanaaf Oromoonis Oromoo Soomaleen hangafaa qotusuu beeyta. Eenyu hangafaa eenyu qotusuu isiniitu lakkaawata. Hangafaa qotusuu wali qottifti. Akkasimi wali qottisu sheeytaana hama ka aangoorra jirus ka gara adda addaa jirus san amma booda hidheen akkasiin jiraattu. Tana shakkina. Warri baalasiltaana waan takka beeka warri aangoorra jirtan. Oromoof Soomalee waliin naqee aangoorra ture jennaan sin dhiifnu luqqaafneetuma asii dhabama goona. Abbaa fedherraa qabu. Isin manguddoon iyyaala ganda keessaa luqqaasa. Baalasiltaana moo nuun luqqaasa. Kana moo lolchiisu. Kanaaf diinagdeen guddataa ture. Mataa irraa garuu daballaadhaaf bu'aan buufne. Miliyoonara 3,000 uume jechuudha. Sunis as Dirree Dhawaan jiru Finfinnee jira. Kun maallaqa fudhatee gara biraa kutee jechuudha. Kanaaf ba'aan guddoon biyya tana ta Dirree Dhawaadha. Tana maas waliin naqu. Taan dalagaa hin qabne sheeyxaanaa isaa bubbuutti dhawataa beeka. Namni yoo dalagaa hin qabne keessattuu barate. Kanaaf daldalaanis warri aangoorra jirus hayyooninis aalimninis asuma jidduttuu ka jiru akkamitti fooyya. Fakkeenyaaf fuulleffannaan guddaa akka ta'u meeshaan maaliif Finfinneetti oomishamee Jabuutiin bahe asitti maan dalagamne. Faabrikaan asitti dhaabatee Finfinnee naannoo kana san qofami. Faabrikummaan xixiqqaan bishaan ta'e isan fayyadama. Qilleensichi irraa bahu isin faalu. Kanaaf wanni Dirree Dhawaan federaala jinni jedhanii odeessan kun hafee gibirri kubbaaniyyaa gurguddaa naannoo kana magaalattiidhaa galee kantiibaan beektaa waan isin galiin magaalaa tanaaf akka oolu gochuun barbaachisaadha. Akkasumas diinagdeedhaan wal qabatee securitynis nageenyaa fi diinagdeenis wal qabatee amma Yuusuf itti gaafatamaa nageenya Harariiti baga dhufte dheengadda Harar wajjin turre waan tokko haasa'u turre Finfinneettis wal agarree. Dirree Dhawaa Finfinnee Harargee bahaa inumaa Jijjigaas walii hidhanii akka economic zone eastern economic zone dhaabanii haalli nageenyaas bulsaa doesn't really matter dhugaa yoo jettan bishin kuma nyaanna waan biraan jiru jiwuma qamaana beeyta dalagachuu irratti yoo fuulleffannu taate wanni naannawni kun dur beekamuun maali dalagaadhaani wanni Dirree Dhawaa nama hunda gannage namni as keessa dhalatan xiqqaa warra Hon dalachuma akka kiyyaa kana baadiyyaa irraa dhufe jechuudha. Beekalee maaltu Dirree Dhawaa waliin Dirree Dhawaan akka wataniifis maxxeefis taatutti yoo goone diinagdee uumnee fi santurra wayyana fakkaatan akka kiyyatti. Kanaaf irra caalaatti irra bu'aa qabana fakkaata. Kanaaf hojii dhablummaan wanti biyya tana balleessuu deemu amma wallolo sobaa sabaa maal miti hojii dhablummaa irratti fuulleffachuudha. Kanuma wal qabatee dhimma afaaniitiin wal qabatee deemu barnoota soyini dhugaan isin hin jaa. Kanaaf afaan Oromootii fi afaan Somaalee afaan barnootaa fi afaan hojii magaalaa tanaa ta'uun isin fayyada jechuudha. Simaa baloo afaan meeqaffaati wanni haasawitaniif hin jiru. Ka waliin gurgurus ka waliin raabitu jiru maami. Isaanis ol dhufanii hanga Shawaatti dalagachuu danda'an. Isinis asin amma Jibuutiitti hanga Moqdishootti dalagachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf
afaan walii barachuun kamma walitti dhufeenyaan haasoftan kana bifa barnootaatiin namni hedduun bulchiinsi magaalaa wanni tokko irra yaaduu qabdan afaan lachuu wal qixa ka Somaaleen alagaa afaan qabuu fi amma afaaniif qabu taate yoo gara sitti amma kharaabanii fi daddafi deemiitu nama baasa jechuudha. Qeeroonis amma wanni guddaan irratti fuulleffachuu qabnu jijjiiramni kun duuba kan deebine dalagaan akka uumamtu namni barate dalagaa akka argatu kan baranne akka baratu gochuu irratti fuulleffachuudhaatu nama baasa. Yoommoo mootummaan karaa dabarte immoo karaa cufullee dirraan deebinu gaafasitti qamatti dhufna jechuudha. Gara miidiyaatiin fayyaddan nuyi OMN tokko haqi uummataa keessattuu mootummaan haqa uummataa akkan jallifne hanna mootummaadhaa daba mootummaadhaa saaxiluu irra qabsaa'u. Irra caalatti garuu uummanni keenya akka walitti dhiyaatu akka wal hubatu akka wal mari'atu seenaasaa aadaasaa akka wal beewwachu. Kanaaf bakka sadiitti baha kanatti bakka sadiitti hoggabannu dirree dawaatti hararitti jijjigatti hoggabannu ergaa isinii dabarsuu jiran fakkaata. Tokkoffaa uummanni naannoo kanaa dhugaan isaanii himamne akka reefu jetti dhugaa isaa sun akka himamuufi. Lammaffaa onni irraa inni itti amana uummanni Somaalee fi Oromoo walitti hidhachuun Oromoofis gaarii Somaaleefis gaarii. Somaaleen ka diigamte sababa Oromoo gargaarteef waan biraatiif miti. Wanni biraan jiru gargaarsa Somaaleetiin malee immoo as ga'uu hin dandeenyu turre. Beekee osoo qeeroon tun dhuftee intarneetii feesbuukiin dhufin dura mul'is faan jaarraan faan elemoo faan galaasaan faan gargaarsa Somaaleetiin qabsaa'uu turanii jechuudha. Nuti injifannee biyya tana sheeyxaana finfinnee jiru baasuun already Somaaliyaa keessa nagaa uumee jira hanga tokko qabbana uumee jira jechuudha. Yoo xiqqaate Oromoon Somaalee irratti dabayyaaddu Somaalee gosa gosaan qooddee Puntland Maallaand jettee qircatti gurgurachuun barbaaddu. Maaliifii wata karraan fayyadamnu sanirra. Somaaleen takka taate ta wal dhageessu gama diinagdeetinis gama nageenyaatinis nu gaarii. Oromoon takka taate Oromoon jabduu taate immoo nageenya Somaalee ta Jibuutii jirtu hanga Mogadishoo hanga Naayiroobiitti bu'aa qabdi jechuudha. Kanaaf gama miidiyaatiinis akka abboon jeetti nagaa qofa osoo hin ta'in walitti hidhannaa hawaasa kanaa sirriitti cimsuu waan barbaannuuf afaan lachuunuu naannoo kanatti banuu irratti fuulleffanne jechuudha. Waa'ee direedhaa hoggaa haasofnu dubbiin yeroo hedduu Somaalee fi Oromoo waan laallattuuf dubbanna. Somaalee fi Oromoon saba as jirullee fi qabu qabdan. Saba as jirus saba hunda magaalaa keessa jirus akka hin ko'oomne akka hin alagoomne. Somaalee amma laal ololli oofamu maali? Yeroo kaan Somaalee fi Oromoo wallolti wal fixxe jedhanii odeessan. Gaafa isin nagaa buufattan immoo waltanii nu nyaachuu deemanii saba kaan nyaachuu deemanii jedhan. Sunis ta'uu hin qabu. Rabbiitu uume dachiin nu geessi. Diinagdee biyya tana yoo guddifne bishaan rabbi dirree dhawaatii kenne hundi hararoo baasu jiraami. Nama miskiin as jiraatu dhiisi. Wanni guddaa irra fuulleffachuu qabnu diinagdeen asii guddatee ijoollee asii dalagaa uumee fi baadiyyaa irraa akka kiyyatti as dhufuus akka itti hiree harkatu bikka fedhe haa dhufu. San irratti fuulleffannee deemuun baay'ee barbaachisaadha. Dhumaa anis jaallannu bulayyan as jiranis wanni beektaa umri ardii sana bara hedduun turru wanni warra siyaasaa kana kasaarsu maal seetan waan hoggaa takka aangoo qabate waan ilaa zalaalam aangoo irraa bu'u miti waan moduu illee itti fakkaatu namni kanaaf nama waliin naqa beekta har'a oolle nagaan buluu keenya rabbi qofaaf beeka hanga jirru sanitti waan kayrii dalagu isin keessa gabbaasee arrabana dheereessee akkaan xiqqoo bu'aa buusu na godhe rabbuma waan biraatiin baadiyyaa dukkana keessatti hin daladde beeka
hanga jiru sanitti waan rabbi nama beeksise waan rabbi nama dandeessise hiree rabbi namaa kanneen uummata kana tajaajilu kanaaf warri kaleessa amma jijjiirama haaromsa jenna warri kaleessa opidiyoo ta'ee maal ta'ee wayyaan ergamaa ture haa toobatee as deebi'e afoon illaa jaanaa isin gargaaru toobatee baktii nyaatutti yoo deebi'e immoo ofirraa buqqaasa ittiin dhiisina an tooba takkumaan beekata sagaliitan hin beekuuf hin deebi'e waan takka immoo beekuu qaba warri mootummaa tana keessa jiru amma booda ummata kana hataa kijibaa waliin naqaa bulchuun abadan hin danda'amu maaliif beekta galgalaa ganama miidiyaadhaan bidda jala shitu jirra nama yoo takka hin danda'amu abadan oromoos qoqqooda saba biraatii waliin buusaa biyya tana bulchina abadan numa hin danda'amne wanni takka an itti boonu yoo jiraate dhaloota amma booda shiraa fi sharriidhaan hin bitamne uumuu danda'u keenya biyya kanatti dirree dawaattis harargeettis oromiyaattis Itoophiyaattis kun hin danda'amu warri dargaggeessi lafaa dhufu jiru dandeettii qabduun beekumsa qabduun yoo hiree bikka jara kanaa taa'uu ka argatu taate guyyaa lama maan taane waan keerii dalagi waan beeytuun guyyaa lama maan taane guyyaa lama keerii dalaganii rabuu wayya amat lama achirra taa'anii jongollo jallaadhaan gabareen si ari'urra mee warruma biyya tana bulche laala warri keeriin bulche nagayaan isin keessa jiraata warri hate warri sharrii immoo taaziyaa'uu nama bira dhaquun qaanfata jechuudha dhugaatu keessaa dubbata finfinnee jira hedduun isaa barka isin ariitan kun waggaan arge lafa laala ni qaanfata kanaaf wanni guddaan isinis sifitin callisina abalu gosa kiyya ilma habootiyyaat jettanii hattuu nama waliin naqu itti dhusina yoo har'a ollaate haate booru kiisha keesseen hattuun kana beeka keessattuu hattuun mangistiidha baddu hattuun mangistii baddu san irratti jabaattanii deemu taa dhimma finfinnee fi dhimma afaanii hin cinqaminaa tana hin cinqaminaa nama naa tana hin cinqaminaa waan takka rakkatin tun dubbii dhumatte gaafa jara firraa kaafne dhumatte tun amma booda teeknikaaluma biyya tana keessatti amma booda wanni nuun taane hin taatu wanni nama nuun taane hin taatu waan nuu taatu immoo akka taatutti akka nama biraallee hin miinetti hojiitti hiikaa deemnaa jechuudha waca amma gamaa gamanaa godhamu kana wanti lakkaa'ina hin cinqabina san keessa seenuun hin barbaachisu wanni guddaan maali nagaya keenyaa eeggannu haa carraaqqannu kiisha keenya haa wayyeeffannu ta afaanii ta maal humaa miti kiisha kee keessa waa jiraachuu baannaan diinagdee si bira jiraachuu baannaan afaan kee afaan Itoophiyaa fi ka addunyaa godhan humaa bu'aa siin qabu haasoyiteetuma garaa duwwaa lafa bulta kanaaf diinagdee irratti fuulleeffachuun hedduu barbaachisaadha borus bal'inaan waliin haasoyina soomana nagayaa soomana lammataa isa barana waggaa bilisummaadhaan qaban ta nuu dheereysu ta milkii nuuf haa godhu maleen jiruutiif hin sodaatu miidiyaan dhugaan akan kadhaabate OMN qofaa kan namuu filate tiifiin jalaan banne takka dhofatte OMN TV OMN qofaa addunyaan kudite OMN TV OMN TV si maleen jiruutiif hin sodaatu